Majarraa saglaffaatti qabeenyi bosonaa Itoophiyaa parsantaa 30 akka ture ragaaleen ni eeru. Qabeenyi bosonaa kun lafa qonnaa babal'ifachuu, cilee gubuu fi qoraaniif jecha seeraan ala ciramee fi gubamee dhumee parsantaa 4 ragee akka tures ni yaadatama. Qabeenya bosonaa kana seeraan ala yookaan eegumsaa fi kunuunsa tokko malee itti fayyadamuun ammoo ho'ina dabalee bokkaan akka hir'atu, gammoojjummaa fi naannoowwan hongeef saaxilaman akka babal'atan biyyeen dhiqamee oomishni qonnaa akka xiqqaatu taasisurra darbee qabeenya bishaan lafa irraa fi lafa keessaa hardhachaa dhufee bineensonni bosonaa da'oo dhabanii akka bakka biraatti baqatanis taasisee jira. Balaan qabeenya uumamaa ragaa ture irra caalaan isaanii namaan kan uumamaa turan yommuu ta'u, keessattuu biqiltuuwwan abbootii keenyaan dhaabamanii kunuunfamaa turan sababa garaagaraatiin manca'anii iddoowwan bosonaa turan golgolaa'anii qilleensa gogaa namaas ta'e lubbu qabeeyyii irra jiraachuu hin dandeenye jijjiiramaa darban. Rakkoo kana bu'uura irraa furuuf mootummaan hirmaachisummaa hawaasaa fi dhaabbilee miti mootummaa sagantaa kana deeggaran waliin tattaaffii waggoota muraasaa as lafa bosonni irraa bade deebisanii misoomsuuf taasifamaa jiruun jijjiiramni gaariin mul'achuu eegalee jira. Dhaabbilee miti mootummaa sagantaa misoomaa fi kunuunsa bosonaa irratti xiyyeeffannoon hojjetan keessaa immoo sagantaa Red Plus lafa bosonni irraa manca'ee bade deebisanii misoomsuu afforestation and reforestation isa tokkodha. Sagantaan kun imaammata Itiyoophiyaan diinagdee magariisa faalama qilleensaa irraa bilisa ta'e yookaan afaan Ingiliffaan Climate Resilient Green Economy jedhamu kan saganteeffame yommuu ta'u, aanaalee Oromiyaa 17 keessatti bal'inaan ittiin hojjetamaa jiraachuu ragaaleen ni agarsiisu. Sagantaa kanaan aanaalee godina Shawaa Lixaa garaagaraa keessatti hojiin misooma bosonaa bal'inaan hojjetama irrattis argama. Godina Shawaa Lixaa aanaa jalduutti sagantaa Red Plus Investment Program Afforestation and Reforestation jedhamu hojiin haftee bosona deebisanii misoomsuu yookaan Assisted Natural Regeneration akkasumas lafa bosonni irraa manca'ee bade deebisanii misoomsuu afforestation and reforestation sagantaalee qabamaniin hojiiwwan hojjetamaa turanii fi yeroo ammaa kana hojjetamaa jiran maal fakkaatu laata? Dookumentariin walta'iinsa waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Shawaa Lixaa fi waajjira abbaa taayitaa eegumsa naannoo bosonaa fi jijjiirama qilleensaa aanaa jalduutti muuxannoo gaarii qabeenya bosonaa misoomsuun itti fayyadamummaa qonnaan bultoota naannoo bosonaa jiraatan mirkaneessuuf sagantaa Red Plus Investment Afforestation and Reforestation jedhamuun aanaa jalduutti hojjetame kun deebii qaba nu waliin tura. Sagantaa Red Plus Afforestation and Reforestation kaayyoon qabatee adeemaa jiru maali laata? Godina Shawaa Lixaa aanaa jalduutti maal hojjechuu irratti argama? Milkaa'inoonni sagantaalee kanaan argaman maal fa'i? Qindeessaan sagantaa Red Plus Investment Program aanaa jalduu obbo Taaddasaa Kaabaa deebii qabu. Beekamu akka addunyaatti yeroo ammaa kana jijjiirama qilleensa habbi irraa kaasanii amma guddatee bu'aasaa argamutti isaan irraa fayyadama waan ta'eef bosona kana in eeguu in kunuunsu bu'aa dhumaas irraa fayyadama waan ta'eef wanta itti kenname sana akka qabeenya dhuunfaa isaaniitti ilaalanii akka isaan kunuunfatan gooneeti hojii kana kan hojjetaa jiru waan ta'eef ummata aanaa kana keessumattuu naannoo piroojeektiin kun irratti hojjetaa jiru abdiin guddaan irraa qabus wanta itti kenname sana qabeenyi kun kooti borus irraan fayyadama. Dhaloota dhufu lafa manca'e lafa qullaa dhaalchisuu irra lafa bosonaan uwwifamee jiru akkuma abbootii keenya irraa fuunee waan gaarii fuunee
harka keenyatti manca'e kana nuti immoo sana dabarsuurra misoomsinee dhaloota dhufuuf dhaalchinuu qabna kan jedhu dhaadannoo kana qabatanii wanta itti kenname kan akka kunuunfatan akka eeggatan ergaa dabarsuuf hin barbaada akka godhanis immoo abdiin qaba. Qonnaan bultoonni naannoo bosonaa jiraatan waldaadhaan gurmaa'uun gamtakkoon bosona naannoo isaanii jiru kunuunsuun qabeenya uumamaa kaleessa abbootii isaanirraa dhaalan deebisanii misoomsuuf karaa biraatiin bosona kunuunsan keessatti furdisa loonii fi oomisha dammaa oomishuun diinagdee isaanii guddisuu danda'an muuxannoo isaanii nuuf qoodanii jiru. Qonnaan bultoota kanneen keessaa qonnaan bulaa Silashii Hayilamaariyaam isa tokko. Qonnaan bulaa Silashii Hayilamaariyaam aanaa jalduu ganda qonnaan bulaa Kooluu Galaan keessatti daangaa bosonaa Manceetti jiraata. Manceen bosonaa kana akka dhala nama tokkootti kan isa yaaddeessu ta'us rakkoo kanaaf fala dha'uu hin dandeenye. Haa ta'u malee sagantaa Red Plus Investment Program isaafis ta'e bosona naannoo isaatiif mala furmaata ta'u qabatee gara ganda isaatti gore. Malli kun maali laata? Qonnaan bulaa Silashii boolla nu qofforsiisan sanitti illee maallaqa nuu kanfalanii maallaqa san keessaa parsentii 50 hin qusattu parsentii 100 hin qusattuudhaani akkaataa dhuma sanii walii gallee bara 2010 irraa kaafne hanga har'aatti isaanis odoonoo biraan hafin nutis qusannoo keenya itti fufne qusannoo san irra dabalanii immoo lukkuunuuf bitan san irraa immoo lukkuun sunis akkuma jirtutti ta'ee oolota nuu bitanii oolota sanis gabbifnee gurgurree har'a immoo eeffannoota kana nuu bitanii eeffannoota kanas kun amma gabbisaa jirra. Dursinee odoo isaanii walitti dhufin dura qabeenyaan nuti qusannoon keenya naannoo 20 irra hin jiru. Amma jijjiirama waggaa lamaan kana gidduutti isaa wajjin eega walitti dhufne amma yaa tilmaaman naannoo 200 hin ta'a qabeenyi nuti. Ibsa ejjennoo mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo garaagaraa haala qabeenya uumamaa naannichaa irratti baasu akka mul'isutti biqiltuu dhaabuun kunuunsuu fi seeraan itti fayyadamuun aadaa, duudhaa fi safuu uummanni Oromoo hanga har'aatti ittiin beekamuu fi bu'aa olaanaa irraa argachaa akka turedha. Duudhaan kun uummanni Oromoo keessattuu biqiltuu dhaabuu qofa osoo hin taane kabajni biqiltuuf qabu olaanaa ta'us kan mul'isu ta'uu agarsiisa. Kanaaf fakkaata ga'a safuu uummanni Oromoo qabeenya uumamaaf qabu ummatichi abbaa qabeenya uumamaa fi abbaa dachee magariisaa kan isa taasiseef. Itti gaafatamaan abbaa taayitaa eegumsa naannoo bosonaa fi jijjiirama qilleensaa aanaa jalduu obbo Waashannaa fi Mangistuu duudhaa fi aadaa uummanni Oromoo biqiltuu kunuunsuu irratti qabu iddootti deebisuuf hojii hojjetameen milkaa'ina argamee fi deeggarsa hunda galeessa kana keessatti qaamoleen qooda qaban galata argachuu akka qaban dubbatu. Waajjira abbaa taayitaatti hojii piroojeektii Red Plus Investment Programtiin sagantaan isaa bara 2010 kan jalqabe. Sagantaan kun eega jalqabe irraa kaasee hojii eegumsa bosonaa fi kunuunsa isaa irratti hojiiwwan gurguddaa fi hojiiwwan baay'ee nama boonsu kan hojjetamee jiru. Kunuunsii fi eegumsa waggoota muraasaas qabeenya bosonaaf taasifamaa jiruun lafti bosonirraa bade deebi'ee misoomaa jira. Dhiqamni biyyee hir'achaa fi gabbinni biyyee oomisha qonnaa akkasumas hangi bishaan lafa irraa fi lafa jalaa dabalaa jira. Bineensonni dawoo dhabanii bakka biraatti godaanaa turanis deebi'aa jiru. Jijjiiramni kun diinagdee biyyattii utubuu keessattis gahee olaanaa qaba. Haa ta'u malee qooda fudhattoonni misooma bosonaa dirqama isaanii bahuu keessatti hanga barbaadamu deemuu dhabuun harcaatiin hojii akka mul'atu taasisuu kan dubbatan. Itti gaafatamaan abbaa taayitaa eegumsa naannoo bosonaa fi jijjiirama qilleensaa godina Shawaa Lixaa obbo Tsaggaayee Mokonnin rakkoo kana furuuf xiyyeeffannoon hojjetamu akka qabu akeeku. Furdisa hoolaa horii irratti hojjenna. Bara kana keessattuu sangoota naannoo 36 jechuudha kan raabsamee fi amma qaamaan isinis ilaalaa kan turtanii. Kanaaf kana keessatti gahee isaanichi keessatti akkaataa kamiin ogummaan deeggaramee hojicha lafa qabachuu qaba kan jedhu hin hojjetu. Ilmi namaa bosona malee gadadoo addunyaa kana damdamatee jiraachuu danda'a jedhanii sammuu ofii keessatti bocuun harjuu guyyaa irra kan darbe hiika qabu hin qabaatu. Bosonni lubbuu ilma namaati. Yeroo ammaa immoo sanarra darbuun madda galii qonnaan bulaa fi dargaggootaa ta'uun jireenya isaanii jijjiiraa jiraachuu isaa aanaa jalduu sagantaa Red Plusiin hojiin hojjetame fakkeenya tokko ta'a. Maarree biqiltuu dhaabuun aadaa kaleessaa uummata Oromooti. Kan dhaabame immoo kunuunsanii guddisuun amanamummaa lammii irraa eegamu ta'uu hubachuun
biyya keenya haa uwwisnuun ergaa keenya dokumantarii kana qopheessuun kan simbiraan gahaa ture qopheessaa oduu fi maxxansaalee waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Shawaa Lixaa Ansalamoon Darajjee ogeessa kaameeraa Waaqoyyaa Maamuyyee horaa bulaa. Harsirraan gabuulee